Ganna sadii dura bara 2021 kan jalqabame irreechi malkaa Asoosaa barana hirmaannaa saba danuutiin kabajamee jira. Hirmaattonni ayyaanichaa jiraattonni magaalaa Asoosaa fi saboota naannoo Beenishaangul Gumuz jiraatan akkasumas godinaalee Oromiyaa irraas hirmaattonni irratti argamanii jiran. Adda Feenet ayyaanaa jiraattuu magaalaa Asoosaati. Warra ayyaana kana qindeesse keessaayyuu. Waggaa jalqabaa chaalenjii guddaatu nu mudatee ture. Laga buullee hin dandeenye, uummata kanallee waamuu hin dandeenye ture. Kanaaf paanaaliidhaan ture addaraasha keessatti kan nuuni kabajne. Naanni waggaa lamaffaa uumaan jedhu uummati amma tokko irratti hirmaateera. Kan baranaagaa kana adda godhu maalidha? Uummati Asoosaa magaalaa Asoosaa jiraatu tokkollee manatti hin hafne jechuun nan danda'a. Naannoo irraallee akka kana aanaa irraati namooti dhufanii as keessatti kabajaniiru. Uummati wayyaa aadaa isaatiin faayamee itti qophaa'eetu kan inni bahee kabajate baranagaa kana adda godhu isadha. Bakki irreecha malkaa Asoosaa kun magaalattii irraa gara kiiloomeetira 4 akka hiiku kan dubbatte Feenet sabni hedduminaan bahee kuni ayyaana kana dadhabbii malee sirnaan hirmaatee jetti. Ayyaanni irreechaa akkuma biyyaattillee kan sabaaf sablammoota hundumaadha. Dhalataa Tigree kan ta'anii, Amaara kan ta'anii, warri abbaa biyyaallee irratti argamaniiru, Gumuzoota irratti argamaniiru, Shinaashota illee irratti argamaniiru, wayyaa aadaa isaanii uffatanii sirba aadaa isaanii illee agarsiisaniiru. Gama nageenyaatiin amma gara lixa kana keessa ammallee waan tasgabbaadha. Allee nageenyaadha. Waaqayyoon galatu ji'a 2-3 kana booddee wanta gaariitu dhaalamaati jira. Uummatni Beenishaangul akkasumas mootummaan Beenishaangul nu wajjin dhaabbatee amma xumuramee dhumutti dukkana keessa dhaabbatanii baandiraan hidhamee baandiraan abbaa gadaa sanatti illee namni tokko akka hin buune wajjin dhaabbatanii baay'ee galateeffachuun barbaada. Asumarraan mootummaa Beenishaangul warra nageenyarra hojjetan makalaakiyaan jiran illee jiru. Kanaaf baay'ee tasgabbaa'aa ture. Namni illee sirriitti masmara isaallee utuu hin gadhiisin dhagaa. Namni abbaa gadaa kabajee abbaa gadaa haadha siinqee abbaa gadaa achi uummati kan inni wajjiniin bahee ayyaaneffatee deebi'e jechuudha. Adde Sannaayit Qanaa Raasoo ganna 25 olii fi magaalaa Asoosaa jiraataniiru. Haadha siinqeeti. Gaaffii nama keenya hundaatu ture. Namooti biyya kana keessa sabni Oromoo baay'inaan jiru. Namooti kun yeroo baay'ee inni qabu dhaqee gara biyya isaa Oromiyaa irratti ayyaaneffatee deebi'uu hin danda'a. Inni hin qabne garuu utuu hawwachaa isa ture amma argatee fiixan baafateedha wanta ta'eefi baay'eetti tola nama naannoo kana jirutti. Gama nageenyaatiin olaata qaamoleen nageenyaa eegumsa gahaa godhaniiru guyyaa sana gaafa kabajamu akkam ture? Gama nageenyaatiin foollee walitti qabuudhaan eegumsa irratti akka jabaattan jedhameefi yeroo meeqa leenjiin kennameefi federaalli poolisiinis makalaakiyaanis katamaa poolisiinis hundumti isaanii waliin qindaa'anii hamma laga irreechaa direetiitti nu wajjiniin turanii baay'ee namatti tola akkasuma rabbi isa dhufuun nu haga'u malee. Obbo Firoomsaa Salamoon itti gaafatamaa waajjira nageenyaa fi misooma waloo mootummoolee naannoo Oromiyaa, Beenishaangul Gumuz fi Gaambeellaati. Ayyaana kana walitti keenya obbolummaa waliin qabnu daran cimsuu keessatti gahee guddaa argisiiseeti kan inni darbe. Kaayyoon isaanii guddaanis kanumaa fi jalqabumaa kaasee kabajamoon pirezidaantiin naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Ashaadilii Hasan ayyaana kana akka uummanni Oromoo kabajatuuf waamicha gaafa nuti gaafannoo eeyyama laachuudhaan eegumsa gargaaraas magaalicha keessatti nu gochuudhaan gama nageenyaatiin illee nageenya guutuudhaan eegumsi godhamee jala bultiidhaa kaasee bifa ho'aa ta'een Oromoon ayyaana isaa seeraan kabajatee kan itti irreeffatee gale ta'uu isaati jechuun barbaada. Sirna kabaja ayyaana irreechaa malkaa Asoosaa kana irratti abbootiin gadaa godinaalee Oromiyaa garaagaraa irratti argamanii jiran. Abbaa gadaa Goobana Oolaas ayyaana kanarra turan akkas jedhu. Irreessi kan araaraati, kan tokkummaati, kan dhiifama walii goonu jedhee gottoo kabaju Asoosa irratti amma lammiin hedduu akkasitti akka galaanatitti dimbiliqee malkaa Asoosa irratti kabajnee baay'ee kan miira Oromootti hore, baay'ee kan sabaaf lammiitti tokkummaa hore, kanaafuu baay'ee itti gammanne. Isin yeroo jalqabaatii fi ayyaana sana irratti kan argamtan immoo kanaan dura hirmaattanii beektu? Ani yeroo lammaffaataan irratti argame. Kan baranaa kana keessumattuu irreessi bara 2016 kun uummanni akkatti faame agartee jirta. Amma immoo biyyoota ollaa keenyatti Oromoonni ollaa jiran akkasumas sabaaf lammiin ollaa jiran wanti Oromoon kaleessa waan afaan hin dubbate san jaalataadha moggaafataadha jedhu miira o'aa'an. Kan bara kanaa kun baay'ee tokko ummata keenya walittidha, ummata keenya walitti amaadessa, ummata keenya walitti tasgabbeessa waa waloo ta'a jechuudha. Irreessi bara kana kan mirkaneessu jechuun baay'een itti gammada.
Akka hangawaan waajjira nageenyaa fi misooma waloo mootummoolee naannoo Oromiyaa, Beenishaangul Gumuzii fi Gaambeellaa jedhanitti ayyaana malkaa Asoosaa kanarratti namoonni miiliyoona 2 ol irratti hirmaatanii jiran. Kana malees immoo onkoloolessa dhumaa irratti ayyaana Irreechaa malkaa Baaroo Ofisii gamanumaan qophiin jalqabus obbo Firoomsaa Salamoon VOA'tti himaniiru. Hora Baaroo irratti ayyaanni Irreechaa kabajamu kun yeroo sadaffaadhaati. Haa ta'uutii naannoo sana keessatti ayyaanni Irreechaa nagaa ta'uusaa uummanni naannoo sana keessumaa saba sablammoonni naannoo sana jiran sabni Anyuwaa fi sabni Nuweer sirriitti beekanii jiru jechuudha. Maalirraan ka'eeti sabni Nuweeriif sabni Anyuwaati marii paanaalii irratti Irreechi nagaa ta'uusaa erga baranii walitti bu'iinsi yoo jiraate illee walitti bu'iinsa hiikkatee dhaquu qaba kan jedhamu erga hubachiisnee booda guyyaa Irreechaa sana Oromoo wajjin dirmatanii bakka sanatti nagaa walii buusanii akka guyyaa irraatti obbolli kun qoree keessatti illee of ijaaramanii ayyaana kana qophiidha kan jedhamu buusaatidha. Irreechi malkaa Hora Baaroo onkoloolessa 25 fi 26 magaalaa Gaambeellaatti akka gaggeeffamus obbo Firoomsaa Salamoon dubbataniiru.